Yeroo dheeraa dura ganda tasgabbaa lagni guddichi keessa darbu tokko keessatti qonnaan bulaan ofii hin tuulle Roobaa jedhamu tokko jiraataa ture. Jireenya isaatti gammadaadha. Maasii isaa kunuunsuu, laga keessa qurxummii qabuu fi galgala maatii isaa wajjin muka odaa guddaa mana isaa fuuldura jiru taa'uu jaalata. Wanta jireenyaaf isa barbaachisu hundumaa jechuunis nyaata gaarii, haadha manaa jaalatamtuu fi ijoollee gammachuu qabdu qaba ture. Gaaf tokko daldalaan lafa fagoo irra jooraa ture tokko gara ganda sanaa dhufe. Innis seenaa bakka daayimandiin lafa jala dhokatee akka urjiilee calaqqisu tokko itti hime. Daldalaan sunis daayimandii tokko mootii caalaa nama sooressa gochuu danda'a jedhee itti haasa'ase. Roobaan kanaan dura qabeenyaaf bakka kennee hin beeku. Halkan san garuu hirriba rafuu hin dandeenye. Uffata gaarii uffatee mana guddaa keessa yoo jiraatuu fi lammata hojjechuu akka isa hin barbaachifne abjuun laaluu eegale. Gammachuu inni salphaan qonnaa fi maatii isaa irraa argatu, gammachuu yoo qabeenya guddaa argatu wal bira qabee yoo laalu gammachuun duraa baay'ee xixiqqaate. Borumtaa isaa ganamaa mana isaa bahee daayimandii barbaacha fagoo deeme. Gaarreen bahee gammoojjii qaxxaamuree holqa dhuma hin qabne keessa qotaa ture. Waggoota dheeraaf barbaade, garuu daayimandii tokkollee osoo hin argatin hafe. Yeroo booda Roobaan erga dulloomee dadhabee gara ganda isaatti deebi'e. Yeroo kana jireenyi inni dhiisee deeme badeera. Qonni isaa kan nama biraa ta'eera. Ijoolleen isaas isa malee guddatanii irraa fagaatanii jiru. Haati manaa isaa qalbiin cabee hin deebi'u jettee waan yaaddeef isa eeguu dhiistee jirti. Kolfi maatii, kolfi ijoollee muka guddaa odaa jala jirus badeera. Roobaan kophaa isaa muka jala taa'ee dhugaa jiru hubate. Nagaan isaa daayimandii kamiyyuu caalaa gatii qaba ture. Waan gonkumaa isa hin barbaachifneen nagaa isaa, maatii isaa, haadha manaa isaa dhabe.